Sinjed kaleema sinjedhi si erge jennani achumaan jedhifte yookaan ammoo sagaleen haa deebisii sinjedhee ture moo turre yaani quuftee afaan namaa wallaaltee akkanatti ofirra haqqisaa deemaa taami jaaltu wallaahi yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigaan boohin ani wallaahi sagalee tiyya tana yaani seenaadhaaf kaadhu yoo ati imimmaan dhiiftee dhiiga hin boohin ani ilma namaati miti si galaami sanuu onna baaftee waan ani iciitiidhaan qabisiin jedhu ol baafteeti miidiyaa irratti yaani wanna gootaa mire baasuun keenoo luumi wallaahi waan ansi godhuuf taa'u in agarta si galee anamma birri sanillee argadhee jira alhamdulillah akka itiitiif miti akka rabbiitiif argadhee jira rabbiin garanne haa ga'u yaani ati yaanni kan kee inni birriin qabu birri argatu sabbaa isaatii fuudhinaa kafalaa eessaa fuudhinaa kafalaa hin kijibaa jechuu jetteetii mire ani alhamdulillah rabbil alamin idime ummata yaani warra na jaalatuuf haa ta'u si galaami an argadhee jira rakkoo san keessaa illee bahee jira namni rakkan hin jiru rakkoo san keessaa illee garuu namni hin baane hin jiru rakkoo san keessaa is bahee jira garuu alhamdulillah sillee argee jira baga wal agarre illee baga walillee agarre an jaartitiyyaa waamee qoolin dabarsinee irraa haadha ilma tiyyaatii jedheeti keessaan sitti madde atammoo ol baaftee miidiyaa irratti waan hin taane sagalee kee ol baaftee akkasitti ana badaa godhuudhaaf akkasana goote miti wallaahi yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigan boon ani ilma namaati miti siin jedha si galaami mucootii illee yoo taate immoo mucootii irraa waa takka wanta qabdu hin jiru isiillee dhufee dhibbaan dhibbatti gurra qabee jidaara si buusaati mucootii sirraa fudhachuu hin danda'a mirga qaba jechuudha daa'ima ta'e namni hin fudhattu mucoota irraa mirga hin qabdu mucoon tunuu ta'eetii miti namni naan jedhu jiraate anatu mukatti naqaa jechuudha nama akkas naan jedhu jiraate jechuudha namni akkas naan jedhu iyyuu hin jiru yoo mucayyoo tantee namaa fudhattaa waa takka irraa hin qabdu namni naan jedhu jiraate anatu mukatti naqee ofirraa dhorgaa jechuudha si ammoo yoo ati gajjettee miili keenya dhungattee $200 tanaa mitiiti 2,000 anatu amma sii kenna jettee yoo ati nan kadhatin awwaa takka hin beeku siin jedha si galaami wallaahi torbee kana keessa waan uumamuuf ta'u simatti himee dalagalle uumaati fiddu laalallee si galaami $200 an ta'an siin jedhu tun yoo ka garaas nyaattee sagalee kee miidiyaatti onna baaftee akkana maqaa na balleessuu fi kadeemtu yoo taate 200 miti ganaa 2,000 hodhu narraa fudhu rabbi sodaadhu jettee na kadhachuuf teessa si galaami daa'ima ta'ellee torbee tana keessa guyyaa kana jedhee sittiin himu naa qopheessi an biyya galfachuuf deema yaani daa'ima ta'e jechuudha si galee kanaafi namni rakkan hin jiru baga rakkadhellee rakkoo keessaallee baga ba'ellee sillee baga argellee baga sagalee keellee miidiyaa onna baaftellee si galee yoo barbaadde kanallee baasuu ni dandeessaa jechuudha si galaami andantaa namarraa fi kanarraa maarree maan naan jedhaniif kana maarree cinqii kanarraa dantaan qabu namaaf hin jiraadhuu fi kiyyaaf jiraadha jechuudha namni waa takka illee naan godhu namni namaaf takka yaani iddoo yaani dantaa yaani kiyyaa miti jechuu barbaadeeti si galee kanaafuu torbee tana keessa yoo ati dhiigan booyin yoo waan dhiiga sin boochisin ana waa takka hin beeku kana caalaa sitti haasa'uun barbaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isinii qabadhee dhufe akkuma kaleessa isinii gadhiisee viidiyoon kaleessa isinii gadhiisee irratti jechuudha achiin birrii na gaafatee ture jechuudha akkuma kaleessa isiniin jedha akkuma waa walirraa qabnu akkuma yookiin fira wayii taane akkuma obboleettii isaa wayii ta'e akkuma nama waan namarraa qabu jechuudha yookiin nama bira keewwatee qabu birrii na erge jedha kanaafuu birrii na erguuf tokko illee hin jiru jechuudha sagalee isaa hundallee isin dhageessisne jechuudha maaliif kaleessa xiqqoon dhukkubaa ture kanaafuu viidiyoo sagalee isaa hunda isin dhageessisne namatu biyya biraarraa birrii 1,000 naa ergaa $1,000 naa ergaa kanaafuu birrii 200 naa liqeessi miti naa kenniidha jedhee
ani birrii 200 naa erginaan jedhee 200 dhiisaatanii birruma yamanii 200 kennuuf jechuudha. Doolaara 200 miti jechuudha. Doolaara 200 guddaadha jechuudha. Kanaafuu kan beeka jechuudha guddina isaa jechuudha. Kanaafuu inni immoo birrii waanuma lafaa fuudhanii fidanii waanuma baqa akkasitti fakkaata jechuudha. Maaliif oliif gaddeemee dubartii kanaaf kanarraa nyaachuu barate dafqa namaa nyaachuu barate waan ta'eef nama doorsisee nama biraallee akkuma naan jedhu kan je'anii birrii yoo naa kennu baatte akkas godhaa birrii yoo naaf hin ergin akkas si godhaa doolaara 500 yoo naa hin ergin yookiin 300 yoo naa hin ergin akkas godhaa je'eetu nama doorsisaa jechuudha. Doorsisaa isaa kana waan tokko illee sodaadhu jechuudha. Waan tokko iyyuu natti hin fakkaatu jechuudha. Akka durii isa sodaadhasisee jechuudha. Kanaafuu amma xurii qeensaa tokkottu iyyuu isaan galchuu jechuudha. Sagaleen isaa immoo kana bichaa miti kan kaleessa sinii gadhiisee bichaa miti irrumaa xiqqoo mureetan sinii ergee gadhiisee jechuudha. Akkasuma isiniin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ajiin namoota baay'ee gowwoomsee ansi jaaladha ani maasii ta'asiif hin du'a jeetu birrii irraa nyaataa jechuudha. Birrii irraa fuudha jechuudha. Anaan illee akkasuma jechuudha kaleessa jechuudha. Ansi jaaladha maal jedhee odeessu ture jechuudha. Jaalala isaa kanarraa dhimma hin qabu jechuudha. Jaalala jaalatu sana deemee jaartii isaa sana akkasiin jedha. Jaartuma isaa sana jaalatu malee ana wanti na jaalatu hin jiru jechuudha. Maaliif namni tokko namuma tokko jaalata malee akkuma wanni olii akkuma qeexama oliif gadi jaalala faffacaasaa deemuun hin ta'uun isin jedha. Inni tooftaan isaa maali? Akkuma duraa gowwittii kana sossobeetan itti sobeetti maal ta'e itti deebiidhaadha. Kanaafuu ati waan barbaadde taata malee qilee buuta malee as wanti deebitu illee hin jiru. Wanti dhiifama illee sii godhu hin jiru. Wanti tokko illee hin jiru jechuudha. Dhiifama naa godhii maal ta'e anis malee nama hin jaaladhu naan jechaa ture. Kanaafuu annan jaalatin nama na jaalatu ani baay'een qaba. Kanaafuu jaalala keerraa dhimma hin qabu. Jaalala kee hin barbaadu. Deemiitii jaartii kee jaaladhu jaartii dhuma keessan kabaji anarraa dhimma hin qabdu kalaas aniifati amma numa siin jedha. Akkasuma isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ajiin icciitii kana bichaa miti icciitiin isaa jechuudha. Ammoo erga mana hidhaa sanaa baheeti baqa waanuma hin taane baratee bahee jechuudha. Namni adaba baratee irraa baratee baa jennaan inni immoo waan hin taane gadi bahee jechuudha. Waanuma hin taane sana achi keessa baratee gadi bahee jechuudha. Maali waan hin taane kuni rabbi sodaachuullee dhiiseetu dubartoota sanaa kana keessatti qullaa waraabee birrii yoo mana naa kennu baattanii viidiyoo keessan gadsin jalaa dhiisaa maal jedhee dubartoota doorsisaa jiraa jedhan akkasittiin dhaga'ee inni rabbuun hin sodaatu jechuudhaan akkas godhu rabbuma sodaachuu dhiisee dubartoota akkas godha jechuudha. Dubartiin dhuma irraa dhalatee inni dubartii akkana godhu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Intalaan immoo viidiyoo kaleessa gadhiisan tokko argeetan waan inni jedhuun akkuma duraan naan jechuu ture sanaa jechuudha. Waanuma naan jechuu ture sana ishiin illee amma deebi'ee jechaan jiraan isiniin jedha. Ishiin yoo gowwoomte malee yoo gowwoomte yoo duutee dhabamte malee lafa maqaa isaatiin hin bitatiin maqaa isaanii ittiin maal bitaatiin birris irraa fuudhee birritti cillimsi jalaa gochuuf deeman siin jedha. Lafti tokko yoo inni bitu hin jiru. Anaan illee akkasuma naan jedhee na gowwoomsu ture jechuudha. Gizee duraa sanaa jechuudha. Akkuma na godhaa ture su godhaa jiraa siin jedha. Waan mana irratti hojjetaa ture sirratti illee hojjetaa jiran siin jedha. Kanaafuu gowwoomtee birrii keetti hin kenniini yoo dhageesse jechuudha. Yoo gorsa namaa dhageesse yoo nama dhageesse birrii keellee itti hin kenniini lafti waayillee hin jiru wanti tokko illee hin jiru. Akkuma dura na godhe si godhuuf siin jedha. Birrii keessirraa fuudhee biyyaan erga jee asumatti duriyyoota akka isaatii faana cillim godhee nyaatu deeman siin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ajiin bakkuma baay'ee yuun beeku jechuudha. Otoo namni bakka baay'ee beekee gara irraa dhalatee beekee akkasin ta'u jechuudha. Otoo maatii isaa beekee waan tokko isaa beekee achiin lafa bitadhaa maatii kiyyatti birrii ergadhee maatiin kiyya naafaa bitanii waan tokko naafaa godhanii jedha. Inni warra illee hin qabu maatii illee hin qabu. Otoo maatii qabaate dhuguma maatii qabaate guyyaa tokko oduudhuma keessa illee gizuma nama odeessu keessa illee innaallee akkatti miidiyaan barbaachisu ture sanallee nama waan tokko dhagaa ture. Ajiin immoo waan namni da'ee karaa irratti gattanii karaa irraa guddate natti fakkaata jechuudha. Kanaafuu hin gowwoomini birrii keellee hin kennini lafti wayii illee hin jiru waan tokko illee hin jiru birrii kee jabeeffadhuuti qabadhuun siin jedha. Akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan isin illee naan jettan nan beeka jechuudha. Inaafteetoo naafteet akkanii jettaa naan jechuun keessan hin oolu. Kana dhugaan uma naan jettu dhuguma dhugatti uma naan jettu jechuudha.
maaliif eennan akkatti dubbadhullee nama jechisiisaa jechuudha. Kanaafuu ani naafillee miti waan tokkollee miti kanarra ga'e sun ishiirallee hin ga'inii akkuma birriin kiyya qisaasa'e birriin ishiin qisaasa'inii dadhabdee mana rabaa kana dadhabdeetu shaffaaxxee fooqee ol baatee gabbuutee fiddi namni kuni Oma nangoonni jechuudha. Ishii waan tokkollee nangoonni kan na godhe hajjiidha waan ta'eef ishii waan tokko nangoonni jechuudha waan akka miidhamtu hin barbaadu jechuudha. Akkuma kiyyaa dubartiidha waan ta'eef dubartiin hin gowwoomti waan taateef ishiin illee akkuma kiyya akka taatu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf malee waan biraati miti jechuudha akka miidhamtu waan hin barbaanneef isiniin jedha akkuma kiyya caccabdee as keessatti akka nafneef malee waan biraati miti isiniin jedhurtoota fi kabajamtoota kiyya. Akka isiniin jedhurtoota fi kabajamtoota kiyya akka dubartoota taphatu waan hin barbaadneef akkuma miidiyaa kanarraa galu amma miidiyaa kanarraa galutti anis otuma du'eetuma lubbuun kiyyillee darbe isan dhiisu jechuudha. Maaliif ajjiin nama ija jalaa gadi qabate matuma irratti waan ta'eef isaan irratti fayyadama waan ta'eef biraanaafuu jechuudhaan illee isa biraanaafuu jechuudhaan amma dubartoota kana gowwoomsuu dhiisutti akkasuma isiniin jedhurtoota fi kabajamtoota kiyyaa ajjiin birrii malee nama hin jaalatu jechuudha. Maaliif jechi inni jedhu kana baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Jechi kun afaanuma isaarraa bahuun baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Ilmoon namaa waan hin jenne tokko namaan jechaa jira jechuudha. Akkuma malkii isaati dubbiidhuma hin taane babbaasaa deema jechuudha. Kanaafuu akkasuma isiniin jedhurtoota fi kabajamtoota kiyyaa jechi inni kun jedhu kun jecha safuu cabsu jechuudha. Jecha ilmi namaa namaan hin jenne namaan jedha jechuudha. Naa kaleessa sin jaaladhaa siif maal ta'a jedhu suni edaa ammuma gowwittiidhuma duraa seetu ammuma birriitti kennutti akkasnaan jechaa ture jechuudha. Birrii akkuma duraa gowwaadha isheen na ergiti akkas yoon jedheen sin jaaladha yoon jedheen ammuma birrii isheen natti kenniti jedheetu yaade jechuudha. Laa akkas miti jechuudha. Birrii koo wanti sitti kennu hin jiru yoollee narraafe rakkataa karaa irraatiin kennuu sadaqachuu naa wayya malee birrumti sitti kennu hin jiru jechuudha. Anuu miskiina anuu daa'iman guddisaa qobaa kiyya daa'ima guddisaa waan ta'eef anuu narraa nafuun siin jedhatuma illee narraafe irra deemeellee miskiinaaf hin kenna malee akkasuma isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa aarii keessaallee haasaa isinitti dhaayiresse waan inni jedhu kan immoo dhaggeeffannee sanatti hin darbiin. Gara jitiin darbini warra buna jaalatan akkuma kiyya buna jaalatanii koottaa buna nafaana dhugaan isiniin jedha. Maaliif qofamuma kiyya warra ilaallee amma isiniin jedha warra buna jaalatanii koottaa nafaana dhugaan isiniin jedha. Amma sagalee ajjii dhaggeeffannee walitti deebina. Kaleemaa siin jedhee si ergee jennaani achumaan jedhifte yookaan ammoo sagalee naa deebisii siin jedhee ture moo turre. Yaani quuftee afaan namaa wallaaltee akkanatti ofirra haqqisaa deemartaami caaltu. Wallaahi yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigaan boohin ani wallaahi sagalee tiyya sana yaani seenaadhaaf kaadhu. Yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigaa hin boohin ani ilma namaati miti. Si galaami sanuu onna baaftee waan ani iciitiidhaan qabisiin jedhu ol baafteeti miidiyaa irratti yaani wanna gootaa mere baasuun keenoo luumi. Wallaahi waan ansi godhuuf taa'u. Waan ansi godhuuf taa'u in agarta. Si galee anamma birri sanillee argadhee jira alhamdulillah. Akka itiitiif miti akka rabbiitiif argadhee jira. Rabbiin garanni haa ga'u. Yaani ati yaanni kan kee inni birriin qabu birri argatu sabbaa isaatii fuudhee naa kafalaa. Eessaa fuudhee naa kafalaa hin kijibaa jechuu jetteetii mire ani alhamdulillah rabbil alaamiin idimee ummata yaani warra na jaalatuuf haa ta'u si galaami an argadhee jira rakkoo san keessaa illee bahee jira namni rakkan hin jiru rakkoo san keessaa illee garuu namni hin baane hin jiru rakkoo san keessaas bahee jira garuu alhamdulillah sillee argee jira baga wal agarre illee baga walillee agarre an jaartitiyyaa waamee qooliin dabarsinee irraa haadha ilma tiyyaatii jedheeti keessaan sitti madde atammoo ol baaftee miidiyaa irratti waan hin taane sagalee kee ol baaftee akkasitti ana badaa godhuudhaaf akkasana goote miti. Wallaahi yoo ati imimmaan dhiiftee dhiigaan boon ani ilma namaati miti. An ilma namaati miti siin jedha. Si galaami mucootii illee yoo taate immoo mucootii irraa waan akka wanti qabdu hin jiru. Isiillee dhufee dhibbaan dhibbatti gurra qabee jidaara si buusaati mucootii sirraa fudhachuu hin danda'a mirga qaba jechuudha. Daa'ima ta'e namni hin fudhattu mucoota irraa mirga hin qabdu mucoon tunuu ta'eetii miti namni naan jedhu yoo jiraate. Anatu mukatti naqaa jechuudha nama akkas naan jedhu jiraate jechuudha. Namni akkas naan jedhu iyyuu hin jiru
yoo mucayyoo tantee tana maa fudhattaa waa takka irraan qabduu namni naan jedhu jiraate anatu mukatti naqee ofirraa dhugaa jechuudha. Si ammoo yoo ati gajjettee miili keenya dhungattee doolaara 200 tanaa mitiiti. 2,000 anatu amma sii kenna jettee yoo ati nan kadhatin awwaata akkam beeku siin jedha. Si galame wallaahi torbee kana keessa waan uumamuuf ta'u simatti himee dalagalle. Simatti himee dalagalle uumaa ati fiddu laalallee. Si galame doolaara 200 an ta'an siin jedhu tun yoo ka garaas nyaattee sagalee kee miidiyaatti onna baaftee akkana maqaa na balleessuu fi kadeemtu yoo taate 200 miti ganaa 2,000 ganaa 2,000 hodhu narraa fudhu rabbi sodaadhu jettee na kadhachuuf teessa. Si galame daa'ima ta'ellee torbee tana keessa guyyaa kana jedhee sitti himu naa qopheessi. An biyya galfachuuf deema daa'ima ta'e jechuudha. Si galee kanaafi namni rakkanni hin jiru baga rakkadhellee rakkoo keessaallee baga ba'ellee sillee baga argellee baga sagalee keellee miidhee onna baaftellee si galee yoo barbaadde kanallee baasuu ni dandeessaa jechuudha. Baasuu ni dandeessaa jechuudha. Si galame andantaa namarraa fi kanarraa maarree maan naan jedhaniif kana maarree cinqii kanarraa dantaan qabu. Namaaf hin jiraadhuu fi kiyyaaf jiraadha jechuudha. Namni waa takka illee naan godhu waa takka illee naan godhu namni. Namaaf takka iddoo dantaa kiyyaa miti jechuu barbaadeeti. Si galee kanaafuu torbee tana keessa yoo ati dhiigan booyin yoo waan dhiiga sin boochisin ani waa takka hin beeku. Kana caalaa si taasisuun barbaadu. Kun waan inni naan jedha keessanii jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa inni akkuma dura isiniin jedhe inni soba nama jaalata malee dhugaan nama hin jaalatu jechuudha. Maaliif amma birrii tokko harkaan gaatutti inni amma birrii harkaan gaatutti si jaaladhi namaan jedha jechuudha. Inni immoo birrii immoo yoo dhoowwatte akkuma amma naan jedhu kanaan namaan jedha jechuudha. Maaliif inni safuun beeku kabajan beeku jechuudha. Namaaf tiraamaan qabu jechuudha. Isiniin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa birriin irraa nyaachuu dhuftee muka nyaadhuun siin jedha. Ana biraa birriin argattu yoo barbaadde dhagaa nyaadhu yoo barbaadde immoo muka nyaadhuun siin jedha malee birriin asitti kennee si nyaachisullee hin jiru. Miila dhiistee harkaa fi mataadhaan deemte nama akka kiyyaa kan hin argattuun siin jedha. Maaliif nama akka kiyya si danda'u hin jiru jechuudha. Maaliif torbee tokko si wajjin jiraannaan gad baasanii alatti si darbu jechuudha. Nama akka kiyyaa si taammalatee ishisiin jedhee waan hunda ishisiin jedhee si wajjin hin jiru jechuudha. Si faana jiraachuudha daa'ima duudaa daa'ima homaan beekne faana jiraachuu wayyaan siin jedha. Daa'imman sunillee yaadu jechuudha. Yaadu ati immoo sammuu hin qabdu yaaddu. Kanaafuu daa'imman wayya si caalan siin jedha. Akkasiin isiniin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa warri mana kiyyaa faaraa taatanii maatii naa ta'an isiniin jedha na jajjabeessaan isiniin jedha. Du'aa illee naa godhaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.